Seenaa garaa nama nyaatu jaartiin soddaa gurbaa soddaa isii qoricha nyaachiftee ajjeesti. Sababa inni intala isiitiin wal dhabuutiif. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu nageenyi badhaadha. Ooltii bultiin nagaha baga jiraata. Ilmaan Oromoo idil addunyaa irratti argamtan hundi keessanuu nageenyi kabajaa fi jaalalaa bakka isin jirtanitti isin haa dhaqqabu jecha warroonni mana kanaaf haarawataatan sabiskiraayibii gochuudhaan oolii irra kaa'adha. Akkasuma ammoo viidiyoo kana laayikii tuqaachii sheeris gochaa haga xumura viidiyootti nafaana bu'aa isinin jedha. Egaa guyyaa irraallee wanta barnoota isiniif ta'a jedhee yaade tokko qabadhee isiniitiin dhufeetiin jira jechuudha. Tala takkatu jira gurbaa takkaan wal fuudhanii bultii ijaaratanii erga ijaaratanii wajjin jiraataa turanii jireenya isaanii kana keessatti waliigaltee hin qabanii wal dhabanii wal lolanii innis amala isiin dura beektuu irraa amala biraa baasee yeroo baay'ee wal dararaa turanii kana jidduutti intalti obsitee dadhabdee rakkattee yeroo baay'ee maatii isii dhaqee mataa turte. Gurbaa kanaan wal dadhabne wal dhabne yeroo hunda akkanatti na darara jettee itti himatte. Eega yeroo dheertuu booda ammoo humnaa ol taatee jennaan namicha kanaan adda bahuu qaba jette. Adda bahee innis nama biraa wajjin hin jiraatu nama kana ajjeesuu qaba jettee murteessite jechuudha. Nama kana ajjeesuu erga murteessite booda haadha isiitiin mari'atte. Haadha ofii gaafattee gurbaa kana ajjeesuu barbaadaa jetteen. Maal ta'e maaliif ajjeestaa jetteen haatillee. Hin dadhabe amala isaallee wal dhaga'uutti hin jirru. Isa waliin jireenya itti fufuu hin danda'u. Inni illee naa adda bahee nama biraa waliin jiraatee arguu hin barbaadu waan ta'eef akka inni addunyaa kanarraa du'aan adda ba'u barbaadaa jedhe. Eegasanii haatillee dubbiin itti ulfaattee haarawatti taate. Gorsitee galchite. Eegasiin gorsitee galchitee jaarsis amala isaa hin dhiibne ammallee wal dhabbiin deebite. Wal dhaban. Tumee eega innin isii dararee booda ammas haadha deebite. Haadha deebite jennaan haatillee hin ajjeesta hayyee gurbaa kana akka itti ajjeesu sitti maa jetteen. Haatillee gurbaa soddaa kana ajjeesuu deemtii jechuudha. Gurbaan soddaa kunillee haadha manaatiin osoo hin taane jaartii soddaatii isaatiin du'uu deemte. Eega kanaa booda haati maal jetteen. Ani qoricha si kennaa qoricha ati nama kana ittiin ajjeestu nagahaan addaan galagalamta. Eegasanii ammoo akka ansin jedhe yoo kakootu ta'ee jetteen. Intalli illee waliin gubatte namichi baay'ee isii darara isii rakkisa waan ta'eef maal gochuu yaadde waan ati jette kamiinuu hin godha namichummaa kun bichaan narraa haa deemuu jetteen. Waan gubatte fakkaatti intalti. Eegasanii haati illee qorichaan si kennu kan itti godhuun duratti amalli kan kee sirraa'uu danda'u qabaa jetteen. Amala kiyyaa fi qoricha maaltu waliif fida jettee gaafa. Wanti waliif fidu yoo ati wal dhabdu osoo wal loltan halkanii guyyaa odoo si wal dhaqaaqxan namichi kun du'e situ ajjeesa siin jedhee gosti isaa shakka. Kanaafuu ati maal gochuu qabda bifa namni hin beekne namicha kana ajjeesuu qabda. Nama kana ammoo akka namni sitti hin beekne ammoo amalli keessan gaarii ta'e ollaa keessatti namni gaarummaa keessan wal jaalala keessan arguu qabaa jetteen. Intalti illee hin gubatte waan ta'eef namicha kana ofirraa geggeessuudhaaf wanti isin gochuun hin teene hin jiru. Kanaafuu mal haati jette kanatti ceemmaa osoo hin taane gammadaa fudhatte. Haati illee qoricha inni nyaatee ittiin du'u itti kennite. Qoricha itti kennite qorichi kun tokkoon hin ajjeesu. Suuta suutaan namicha kana qaama isaa dadhabsiisee yeroo muraasa booda ajjeese. Hagasitti ati ammoo amala illee gaarii itti taatee qalbii isaas fuutee ollaa keessatti illee gaarummaa hakkee mul'achuu qabaa jetteen. Eshi jettee intalti illee namicha isii gubaatu isii dararaa ture isii rakkisaa ture kana ajjeesuudhaaf qoricha fudhattee galte. Qoricha fudhattee galtee eegasiin galtee nyaata keessatti xiqqeessaa buusaa kennuufii jalqabde. Amalli isii guutuma jijjiirame. Yoo dura waamuu hin dhageettuun hin karaakarti hin dhibdiin. Kana hunda dhiiftee nama isaa awwaatu nama isaa tole nama waan inni jedhu hundaa dursitee gootu taatee jechuudha. Sababbiin isiin kana gootuuf ammoo gorsa haadha waan dhageetteef. Namichaan yeroo gabaabatti adda ba'uu deemti waan ta'eef waan kamuu gochuun isitti hin ulfaanne jechuudha. Yoo inni alaa lolaa gale taasgabbooftee amala isaa taasgabbeessuu jalqabdee jechuudha. Akka lola isan ollaan isii dhagahee wal lolan dura amma namicha kana isitu ajjeese hin jenneef. Eegasanii booda maal godhe? Qoricha kana nyaachisuu jalqabde. Namichis qoricha nyaataa intalti illee jabaattee kennuufii jalqabde. Yeroo muraasa booda dubbiin jijjiirame.
intalti namicha dura ajjeesuu feetu kana hundaa ol jaalatte. Hundaa ol jaalatteeti akka inni jiraatu feete. Jiraachuu bichaa osoo hin taane duutuu osoo ka dhuftu taate lubbuu fi dursitee isa dura baasuu barbaaddi jechuudha. Maaliif? Namichi kun amalli isaa sirraatee hin jiru. Akka dura lolullee dhiisee hin jiru. Isiin waan jecha isaa dhageettuuf yoo inni lolullee waan tasgabbeessituuf yoo inni waamus waan awwaatuufiif jecha inni qajeeleef. Erga inni qajeelee isiin illee amalli isaa kun itti tolaa dhufe. Erga itti tolaa dhufe ammoo booda jaalalli isaa ka duraa jiran onnee isii keessatti qabataa dhufe akka isiin hedduu isa jaalatu taatee jechuudha. Amma booyuu jalqabde. Maalidha? Namichi kun du'uu deema. Du'uudhaaf yeroo muraasa isa hafee qorichi ammoo turee nama ajjeessa waan ta'eef. Amma rakkatee akka inni jiraachuu barbaada. Jiraachuudhaaf akka inni jiraatu godhuudhaaf ammoo haadhatu furmaataa jechuudha. Haati qorichi suutaan ajjeessa waan jetteef namichi xiqqoo tureennaan du'uu yaaddi jechuu isiin. Eeggadhatte booyaa haadhadha. Yaa ummatiyya dubbiin jabduun na qabatte keessaa na baasii jetteen. Haatillee maal taate maaltu si gala jechuudhaan gaafa. Isiinillee namichi dur mataan dhufu. Kana rakkisu kaalkee hirriban dhoowwee guyyaa boqonnaa isaaf dhabe akka inni du'aan barbaadaa ture jijjiiramee jira. Maalti akkam jijjiirame jechuudhaan haatillee gaafate. Amalli isaa duran isa duraa daran sirrateetiin jira. Waa an jedhullee na dhagahuu jira. Anis isa dhagaheetiin jira. Jaalalli kennallee isa duraa daran dabaleetiin jira. Maatii jaalalaa taaneerra anam manannu kun akka du'u hin barbaadu waan ta'eef kallattii aan isattiin hambifadhu bichaa na barbaaddi jetteen. Haati hin ajaa'ibu. Nama kalee haa du'u jettee achiin isa ajjeesuudhaaf qoricha barbaadaa turte har'a akkamitti sadarkaa kana isaa buufuu dandeette jettee gaafatte. Ani nama kana ajjeesuudhaaf akka maatiin isaallee natti hin beekneef inni illee na shakkineef amala kan kee sirreeffadhutti naan jennaan amala kiyya hundaa sirreeffadhee waa inni naan jedhu kamuu gochuudhaan bakka inni na barbaadetti dursee argamuudhaan waan kamiifuu ta'aafii ture. Erga an kana gochuu jalqabe namichi illee ta duraa daran sirratee waa an jedhu dhaga'uudhaan nama naa gara nyaattu nama naa riftuu fi waa an barbaade illee naa godhu ta'eetiin jiru. An kana isaa adda bahee nama isaa olii wanti an barbaaduuf hin jiru. An isuma waliin jiraachuu barbaada ati dawaa isin jiraatuun bichaa naa barbaadi jetteen. Hayyee haatillee akkana jechuudhaan deebisteen. Yaa intalati mucaan ilma kiyya. An ka ajjeesisin jedhee fi wanti ajjeesillee amala isaa keessatti ajjeese. Kan hidheessi kenne qoricha osoo hin taane sukkaara daakkamaadha. Kanaafuu innis waan du'u hin qabu wanti jidduu keessanitti du'e yoo jiraate amala keessa lamaanii gali nagahanii jetteen. Ajaa'iba! Isin maal eegaa turtan? Maaltu ta'a jedhaa yaadaa turtan? Bar seenaan kun anallee na ajaa'ibe. Isin qofaa miti. Haadha akkanaa soddaatii akkanaa hunda keessaniyyuu rabbiin haa kennu. Ta intala ofii malaan gorsitee amalaan sirreessitee akka isin maatii jaalalaa taatan isin taasiftu warra hin fooneef isiniin jedha. Akkasuma warroota shamarranillee haadha teessan haadha dubbii ho'istee jidduu bultii keessanii adda diiddu osoo hin taane ka bifa kanaan amala keessan sirreessitee akka isin waliin jiraattan taasiftu isiniif haa taasisuu jenna. Viidiyoo kanarraa maal barattan? Haati tun maal ajjeefte? Haati tun ajjeefteetti. Gurbaa irraas waan ajjeefte qabdi. Intala irraa ammoo dursitee waan ajjeefte qabdi jechuudha. Intala isii irraa wanti isiin ajjeefte amala isiiti. Jalqaba irratti intalti maal taate? Isa akka namni ittiin beekneef gaarummaa hojjuu jalqabdee gaarii taanaan namichillee gaarii ta'ee isiif argamee jechuudha. Yeroo baay'ee hundi keenya nama gaarii hin barbaanne. Garuu ammoo nama gaarii hin argan. Hedduu alaa wal jaalatanii wal fedhanii walitti dhufan. Eega walitti dhufan yeroo gabaabduu booda addaan bahan, wal jibban, wal dhaban, haga wal kassasutti deemanii jechuudha. Sababbiin kanaa maali? Wanti kana taasisu tokkoffaa irratti wal dhageettii dhabuu fi jecha walii waliif fudhachuu dhabuudha. Jalqaba irratti nama gaarii barbaachuu osoo hin taane ofii gaarii ta'anii argamuudha jechuudha. Yoo ati nama gaarii taate namni jaalatee osoo hin taane gidduutti si'iif nama gaarii tahaa jechuudha. Kanaaf hundi keessanuu amala keessan warroonni bultii keessanitti wal dhabbiin jiru, wal jibbaa fi akkasuma wal shakkiin jidduu keessan jiru maddi waan kanaa eessa jettanii akka isin irraa waa barataniif isinii fidee dhufe jechuudha.
فيديو كن اسم فيالا جئي وايا ديف itti amane isinifi namoonni hedduun walit dhufanii ji'atti waggaatti ka addaan bahan jira tagisee wal jaaltan hedduu wal fedhan eega wal dhufanii ammoo adda bahuu barbaadan hedduutu jira sababbii kanaatu qofaarratti amalaa fi amala wal dhageettii dhabuu fi wal tuffachuu irraa kan ka'e waan ta'eef wal dhagahaati bifa jaartiin soddaatiitun intala isiitti himtee ilma isii keessaa amala badaa san ajjeesteen isinis amala hamaa keessan ofirraa ajjeesaa gaarii ta'aatii gaarii namarraa barbaadan dhaamsa kiyya guyyaa irraati viidiyoon kiyya isinitti tole sabiskiraayib illee godhaa sheer illee godhaa akkasumallee nama dhaqqabuu danda'u bira dhaqqabsiisaati akka viidiyoon kun namni hedduu waa irraa baratu taasisa haga viidiyoo biraatti walitti deebinuuf tammoo nagahaan naa tura assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh